Daawwattoota keenya jaallatamoo akkam jirtu kun oduu FIBT kan isinitti himu an Daani'el Tasfaayitii haga xumuraatti waliin tura. Muummeen ministeera Ifdrii Abiy Ahmed pirezidaantii Aljeeriyaa Abdelmajid Taabuun waliin mari'atan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed wayitaa maasaraa mootummaa ga'an pirezidaantii biyyattiitiin simatamanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdelmajid Taabuun dhimmoota hariiroo biyyoota lameen irratti mari'ataniiru. Aluma wal fakkaatuun muummeen ministeera Abiy Ahmed turtii isaanii kanaan warshaa qorichaa Saayidal kan magaalaa Aljeersitti argamu daawwatanii jiru. Warshichi erga hundeeffame waggoota 40 kan lakkoofsise yoo ta'u gosoota qorichaa 200 ol oomishaa kan jiru Afrikaa irraa guddina isaatiin kan beekamu ta'uun ibsamee jira. Afrikaa qorichaan walitti hidhuuf karoora qabatee hojjechaa jiraachuu hooggantoonni warshichaa muummeen ministeera Abiy Ahmediif ibsanii jiru. Warshichi yeroo dhiyootti qoricha gara Itoophiyaatti erguu kan eegalu ta'uunis eeramee jira. Fiilmiin dookimentarii seenaa jireenyaa aartistii Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffachuun afaan Ingiliziitiin hawaasa diyaasporaatiin qophaa'e Ameerikaa Minneapoolisitti eebbifamee jira. Haasaa fiilmii kana keessatti taasisaniin maatiin aartistii Hacaaluu Hundeessaa haqasaa akka barbaadaa jiran ibsanii jiru. Odii Musaa bal'inasaa qindeesseera. He served as a portal for his generation to access that knowledge. Hawaasa diaspora Oromootiin dookumentariin seenaa artistii qaalii Oromoodhaan qabsaa'aa artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti fuulleeffate afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin hojjetamuudhaan Minisootaatti eebbifamee agarsiisaaf dhaqqabuun isaa ibsameeti jira. Dookumentarii seenaa qabeessa artistii qaalii Oromootiif hojjetame kana ilaalchisuudhaan Yuunivarsiitii Keeletti barsiisaa kan ta'aniif hayyuun seeraa Dr. Qaasim Awwalaloo kaayyoo dookumentarichaa Akeetiyaanuti miidiyaaf ibsaniiti jiru. Hacaaluun akkatti wareegame nuti hundiniyyuu beekna. Maaliif akka wareegames nuti hundiniyyuu beekna. Miirri uummata keenya keessa yeroo san booda ture rakkoon Oromiyaa keessa Oromoo bira ture maal akka ta'e hin beekna. Goonni sun immoo yeroo sanitti akkuma yaadatamu geggeessaan sila gootaan malu osoo hin godhaminiif haala baay'ee nama gaddisiisuun haala hamilee sabaa cabsu tokkoon geggeeffamuun isaa hin yaadatama. Sanumaa wal qabateetiin yaadannoo waggaa tokkoffaa uummata walitti finneetiin haala kabajaa qabu tokkoon nama kana yaadachuu qabnaa jenneetiin goota kana yaadachuudhaaf Minisoota irratti sagantaa qopheessineetiin ture. Uummata rakkoo Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo hin beekne uummata faranjii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo ijoollee Oromoo diyaasporaa keessatti dhalattu afaan Oromoo sirriitti hin dubbanneef afaan Ingiliffaatiin dookumentarii hojjennee seenaa Hacaaluu, hojii Hacaaluu, haftee Hacaaluu haga tokko kunuunsuu qabnaa jenneetiin san saganteeffanneetiin kaane. So dookumentariin kun yaadni isaa, kaayoon isaa sagantaan yeroo san ture isa kanaa jechuudha. Kanaaf sanirraa kaaneetiin san hojjenne. Dookumentarii qofaa miti. Akkasumas buukleetii fakkeenya afaan isaatiin jirtan isa kanas namoota Hacaaluu irraa eenyummaa isaa irraa haasa'uu danda'an maatii isaa hiriyoota isaa intellectuals namoota hojii isaa akka riisarchiitti qo'ataatiin turan affeerree barreeffama kana akka barreessan goone waggaa dabre kanarratti hojjetaatiin ture jechuudha. Kaayyoo fi qabiyyeen dookumentarii seenaa qabeessa qabsaa'aa qaalii Oromoodhaan artistii Hacaaluu Hundeessaatiif hojjetame kunis gumaacha haceen Oromoo fi Oromiyaaf akkasumas ammoo biyyaa fi biyyoo isaatiif taasise irratti kan fuulleeffate ta'uu isaatis Dr. Qaasim Awwalaloo himeeti jira. Xiyyeeffannaan dookumentarii kana Hacaaluu. Hacaaluun nama akkam ture? Maalirratti wareegame? Kaayoon uummata isaa kan inni deeggaraatiin ture, kan inni lubbuu isaa lubbuu qaalii kenneef maal fakkaata? Haala kamiin wareegama san gochuurra gahee dhimmoonni gaafii Oromoo waggaa dheeraadhaaf deemaatiin turan dhimmoota san irratti Hacaaluun haala kamiin haasa'ee haala kamiin aartii isaatti fayyadameetiin rakkoon Oromoo sun Oromoo birattis uummata addunyaa birattis akka mul'attu akkamitti gochuu danda'e keessattiyyuu ammoo bara 2014 irraa hanga 2018 sochii qeerroon godhaa ture san keessatti sirbi Oromoo sirbi Hacaaluu aktiivizimiin Hacaaluu gaheen isaa maal ture? Hacaaluu irratti xiyyeeffachuudhaan
dhimmoota Haacaaluun sirba isaa fayyadamee sagalee isaa fayyadamee uummata keenyaaf karaa adda addaatiin haala mi'aayaa ta'een haala bareedaa ta'een mul'isaa ta'een kan ture haala kamiin ammoo sirbi isaa sun dargaggeessa Oromoo akka kakaase akka sochoose akka qabsoodhaaf manaa baase mul'isuu irratti xiyyeeffataa jechuudha. Dr. Qaasim Awwalaloo akkuma waliigalatti seenaa Oromoo roga hundaan afaan Ingiliffaatiin qophaa'ee bifa Oromoo fi Oromiyaa jiddu gala godhateen hawaasa addunyaatiif hanga ammatti dhiyaatee fi dookumantii godhameem ol kaawwame hin jiru kan jedhan barbaachisummaan dookumantarii qaalii Oromootiif hojjetame kanaatis ammoo seenaa Oromoo bifa dookumantii ta'een dhaloota dhufuuf bu'uura kaa'u akka ta'es ifoomseetii jira. Oromoo centered godhee jiddu galeessa godhee dhimma Oromoo rakkoo Oromoo, kaayoo Oromoo, seenaa keessatti wantoota Oromoon keessa beeksisan keessatti dabree kan mul'isu baay'ee miti. So kanaan wal qabateetiin seenaa keenya dookumantii gochuudhaaf miidiyeemii kanaan jechuudha. Dhaloota dhufu dabarsuudhaaf namoota qo'annaa adda addaa Oromoo irratti sochii qeerroo irratti Haacaaluu irratti namoota adda addaa sochii kanarratti gahee guddaa taphatan irratti gochuu barbaadanii fi inni kun bu'uura ta'uu danda'a jechuudha. Dhimmi dookumantarii kanaa hojii Haacaaluu wajjin wal qabsiifnee hojjennu kun Haacaaluu Oromoo furii gammachuu eege jenne seenaa Haacaaluu seenaa Oromooti eege jenne hojiin kuni hojii Oromooti jechuudha. Hojii Oromummaati jechuudha. Hojii eenyummaa keenyaa hojii biyya keenyaati jechuudha. Sirna eebba dookumantarii seenaa jiruu fi jireenya artistii qaalii Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaa kanarrattis maatiin Haacaaluu haasawaa taasisaniin dhimmi Haacaaluu qaama bilisa ta'een akka ilaalamuuf iyyachuudhaan hawaasni diyaaspooraa Oromootis dhugaa ilma isaanii kan jalaa bade kana akka barbaaddataniif dhaamaniiti jiru. Inni jiraata. Ammarri waa'ee maqaan isaanii akka warri dhu'an jiru. Dhaabbitti kan du'an isaaniidha. Here's a gift from God to us. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa bara baajetaa 2014tti piroojeektoota 926 ijaaree xumursiisuu isaa ibsee jira. Biirichi raawwii bara 2014 fi karoora bara 2015 irratti ibsa kennee jira. Biirichi piroojeektoota bara 2014tti piroojeektoota buufataalee fayyaa manneen haadholii harka qalleeyyii ijaaruu dabalate piroojeektoota 926 ijaaruun xumursiisuu isaa eereera. Biirichi ijaarsa wiirtuuwwan qorannoo addaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti xumursiisaa jiraachuus ibsee jira. Kenniinsa tajaajila yaalaa sadarkaa federaalaatti kennaman kanneen akka yaala sammuu naannichatti eegalchiisuuf birrii biliyoona 3.7 ijaarsaa jiraachuus himamee jira. Bara darbee hawaasa naannoo Oromiyaa fi naannolee biroo miliyoona 47 kenniinsa tajaajilaa deddeebi'anii yaaluu kenneera. Kenniinsa tajaajila da'umsaa, talaallii daa'immanii guutuu fi qorannoo kaanserii gadameessaan tajaajilli yaalaa kennamaa jiraachuu addeessamee jira. Tatamsa'ina dhibeewwan daddarboo kanneen akka HIV/AIDS fi busaa xiqqeessuuf hojjetamaa jiraachuunis kaafameera. Hanqinni dhiyeessii qorichaa, rakkoon jijjiirama qilleensaa, of dagannaan hawaasaa, dhimmi nageenyaa fi kanneen biroon hojii biirichaa irratti danqaa akka turan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan himanii jiru. Biirichi bara dhufu rakkoowwan mudatan furuun ergama tajaajila fayyaa guutuu kennuuf dursa laachuu ibsaniiru. Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuu, hanqina dhiyeessuu qorichaalee furuu fi meeshaalee yaalaa ammayyaa dhiyeessuun kenniinsa tajaajila fayyaa ammayyeessuuf kan hojjetan ta'uu Dr. Mangistuun eeranii jiru. Gamtaan Afrikaa waadaa isaa bara 2020tti Afrikaa keessatti sagalee qawwee gadi qabuu jedhu kabachiisuu dadhabuusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Sochiin finciltoota Afrikaa keessaa ammallee jabaachaa jiraachuunis yaaddoo lammiilee ta'uu gabaasa kana keessatti eeramee jira. Borumashii gabaasa bal'aa qindeessee jira akka itti dhiyeessa. Eeyuun bara faranjoota 1963 eega biyyoota walabawwan 32 ijaarrameen asi amma ganna 59 guutee jira. Kaayoon dhaabbatichaa immoo tokkummaa siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee ardii Afrikaa tiksuudhaanii walabummaa Afrikaa mirkaneessuu fi kan kaayeffate ture. Sochiin paan afrikaanizim ammoo dhaabbachuu gamtaa Afrikaa kanaaf bu'uura ta'eetii jira. Dhaabbatichi ammoo eega bara faranjoota 2002 walgahii magaalaa Darban Afrikaa kibbaatti taa'ameetiin duuba maqaa AU jedhamu
jedhamu kana horateeti jira. San dura ammoo gara waggoota 39 fi dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookiin ammoo OAU jedhamee yaamama tureetu jira. Walgahii saniin duuba ammoo maqaa amma qabu AU horachuudhaan mul'ataa fi kaayoo Afrikaa humna cimaa qabdu badhaatuu fi nagaa qabdu galmaan ga'u jedhu qabachuun akka haariyaatti hojiitti seeneeti ture. Addatti ammoo bara faranjoota 2020tti mul'ata Afrikaa keessatti sagalee qawwee gadi qabu jedhu qabachuudhaan hojiitti seeneeti ture. Kaayoon qabxii kanaa ammoo walitti bu'iinsaa fi lola biyyoota Afrikaa keessaa cadhisiisuu fi akka kaayeffatetu himama. Garuu ammoo kaayoon sun eessa gahee dabareen gaaffii ijoo ta'etu jira. Akkuma beekamu Afrikaa keessaa humni waraanaa filannoo sirna bulchiisaa ta'uun waggootaa fi tajaajilaa tureeti jira. Ammas sanuma jechuun hayyoonni ni kaasu. Biyyoota akka Keeniyaa, Afrikaa Kibbaatii fi Jibuutiin ala biyyoonni dhiyaa Afrikaa hedduun fonqolcha mootummaatiin aangoo giddugaleessaa walirraa qooddachuu hojii manaa isaanii godhataniitu jiru. Fakkeenyaaf ammoo biyyooti akka Chaadii, Maalii, Rippaabilika Dimokiraatika Koongoo, Moozaambiikii fa'i mootota lolaa fi walitti bu'iinsaa ta'uudhaan maqaan isaanii irra deddeebiidhaan miidiyaalee idil-addunyaa irratti yaamamaatuma oola. Amma ammoo biyyoota Afrikaa keessaa finciltoonni maqaan isaanii ol ka'ee waamamu hedduun dhalachuu danda'aniitu jiru. Barruun The African Exponent gabaasa muddee 8 bara faranjoota 2021 qabatee baheen Afrikaan mana finciltootaatii fi walitti bu'iinsaa taatetti jechuudhaan gabaaseetii ture. Sababa finciltoonni kun biyyoota Afrikaa keessatti baay'achuutiif ammoo mootummaan jiddugaleessaati itti gaafatama isaa seeraan akka hin bawatin barruun sun akeekeeti ture. Sababbii ijoon finciltoota kanaa ammoo fedhii siyaasaatii fi mirga amantaa isaanii akkasumas ammoo kan diinagdee isaanii akka barbaadanitti tolfatuu fi qawwee lafaa kaasuu akeekeeti jira. Yeroo ammaa ammoo finciltoonni hedduun Afrikaa keessatti dhalataniitu jiru. Isaan keessaa ammoo Ansaar al-Suniin kibba Moozaambiikii naannoo Kaabo Delgaaboo jedhamutti irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatuudhaan maqaan isaanii kan ol ka'eeru yoo ta'u akkasumas ammoo The Lord Resistance Army Central Africa yookiin ammoo Afrikaa jiddugaleessaa keessatti irra deddeebiidhaan haleellaan ka'uudhaan beekameetu jira. Boko Haram ammoo kaaba Naayijeeriyaa keessatti sochii cimaarra kan jiru yoo ta'u The Coalition of Change ammoo jiddugaleessa Afrikaa keessatti akkasuma dhiibbaa uumuu irratti argama. Ambaazonians Rebels ammoo lixa Kaameroonii keessatti Alliance Democratic Force Uganda fi Democratic Republic Congo keessatti Ansar al-Islam ammoo Mali keessatti Al-Shabaab Somaaliyaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gam tokkoo keessatti finciltoonni M23 jedhaman Democratic Republic Congo gama kaabaa keessatti dhiibbaa hamaa uumaa kan jiran yoo ta'u kun ammoo karoora gamtaa Afrikaa bara faranjoota 2020 ture san guutumaan guututti akka faallessitu himamaa jira. Amma ammoo as guloo miseensa gamtaa kanaa kataatee fi teessoo gamtaa kanaa ta'uudhaan tajaajilaa kan jirtu Itoophiyaan finciltoota hedduu horachuun balaa hamaa fi saaxilamaati jirti. Qaama karoora kanaa ka turte TPLF ammoo finciltoota ta'uudhaan gammoojjii Tigraay keessatti mootummaa jiddugaleessaatiin wal loluu irratti argamti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa ammoo amma finciltoota maqaan isaanii akka hantuurii ol ka'ee jiru lama waliin wal lola gubbaa irratti argama. Isaanis ammoo TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an mootummaan Itoophiyaa jara tana lamaanuu tarree shororkeessitoota jalatti makuudhaan abuutiin juntaa jedhee waraana bilisummaa Oromootiin ammoo abaa'oo shane jechuudhaan maqaa masoos itti moggaasuudhaan paarlamaa Itoophiyaatiin tarree shororkeessitoota jalatti galmeesse isaaniin wal loluu irratti argama. Isaan garuu maqaa kana kan hin fudhanne yoo ta'u TPLF jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin mootummaa federaalaa waliin walitti ni araaramti jedhamee atoo eeggamaa jiru. Marsaa sadaffaatii fi mootummaan federaalaatii fi TPLF amma lolatti galaniitu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa abaa'oo shane jedhee yaamuun ammoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti haalaan sochii irratti kan argaman yoo ta'u atoo biyyi teessoo gamtaa Afrikaatu lola finciltoota isii waliin keessatti jiddee jirtu gamtaan Afrikaa akkamiin sagalee qawwee Afrikaa keessatti gadi qabuu fi karoorfatee ture ka jedhu ammoo gaaffii ta'eeti jira. Humni qilleensaa Itoophiyaa wareegama kaffalamuu qabu hundaa kaffaluun biyyattii kabachiisuuf sadarkaa qophaa'ummaa olaanaa irratti kan argamu ta'u ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Jilmaa Mardaasaan ibsan. Akaadaamiin humna qilleensaa Itoophiyaa miseensota raayyaa ittisaa elektirooniksii, suphaa qaamaa fi mootora xiyyaaraa akkasumas ogummaa bu'uuraa aviyeeshiniin leenjisaa ture eebbisiisee jira. Leetinaal Jeneraal Jilmaa Mardaasaan haasawaa sagantaa eebbichaa irratti taasisaniin humni qilleensaa jijjiirama biyyaalessaa fi rifoormii dhaabbatichaan booda dandeettii qophaa'ummaasaa gama ijaarsa dandeettii humna namaan
hidhannoowwan ammayyaa fi teekinooloojii guuttachuun xiyyeeffannoon hojjechuu eeranii jiru. Eebbifamtoonni haala yeroo biyyattii hubachuudhaanii fi ogummaa baratan gara hojii qabatamaatti jijjiiruun dirqama biyyaalessaa ba'achuu qabdu jechuu ragaan ministeera raayyaa ittisaa biyyaarraa argame ni mul'isa. Jaalatamoo daawwattoota keenyaa Ifaa oduuwwan yeroo kanaaf qindeeffannee simbiraan ga'aa turre xumurree jirra. Waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Ifaa'ibiin qophiiwwan sa'aatii uffanni jiru daawwadhaa isiniin jenna. An Daani'eel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.